Jawaar waan haaraa qabatee dhufeetiin jira. Haga xumuraatti nafaan bu'a. Waan ajaa'ibaa agartan. Akkasumallee waan nan baay'ateetiin jirti. Namni waan kaleessa hojjete hedduu isaa dagateetiin jira jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Hamzaa Miidiyaa hundi keessan Jawaar waan haaraa qabatee dhufee jira. Osoo ittiin seeneen dura hundi keessan viidiyoo kana laayik godhaati. Mee mana kana sabiskiraayib godhaa. Sabiskiraayib gochuun dagatinaa isin jedha. Gara jabeenya nama kennaa. Akkasumallee namoota hedduu muddamaara waliin laallee kaane xumura irratti illee beeksisa Jawaar waliin laallee waa inni qabatee dhufe illee waliin laallaa jechuudha. Mee viidiyoo kana ilaala. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata Islaamaa na dhaqqabaa na bira dhaabbadha. Ijoollee walitti simatti waliin dalaynuu ijoollee sadiitu jira. Ani gandummaa kanallee irraan beeku. Waa'ima gaafa duraa ajandaa duraa san irratti namni nama tokko ajjeese nama nagaa waan nama mara hunda ajjeese jedhee waan an dubbadheef fuudhanii bakka dalagaati nyaata waliin nyaanni keenya naa dhufe naan jedhanii mana goodaa keessatti na galchanii na biraa deeman achitti natumanii caamaa na nyaachisanii warra kiyya biraa sheer naa godhaati warra biraa naa gahaa Jawaariin biraallee naa gahaa sagalee naa ta'a uummata Oromoo ani gandummaa keessaallee waan takka hin qabu kompilinki naa godhaa ani raphee kina dhukku asitti ijoolleen teennaa sadarkaa kanatti garaa jabaateetti jechuudha. Waan hedduu nama qaanessuu fi garaa nama nyaatu. Namni kun gosummaa keessallee hin jiru, gosa takka keessallee harka hin qabu. Wanti inni godhe gosummaadhaan qoodanii wal nyaachuun kun waan nurraa eegamuu miti, islaamummaan illee itti ajajjuu jedhe. Bara namni waan badii dhiisi namaa yoo jedhe yakkamaa ta'ee tumamu keessa jira jechuudha. Sababa sanitti caccafaqanii akkanatti lafa ciibsanii waatutti jira jechuudha. Wallaahi garaa na nyaate. Viidiyoo kana argee hedduu qalbiin na cabe. Gara jabeenni ilmi namaa maal akka ta'e irraa baradhe jechuudha. Maal jechuudha rabbi jedha. Namni badii dhiisuu namaan jedhan badii dhiisuun hafee lakki didanii hojjechuun hafee maa dhiisenaa jechuun nama cafaquun kun ammoo waan biraatti jechuudha. Hayyee mee viidiyoo kanallee ilaala. Yoo nyaata kiyya nyaadhee taphachuu taheen ala yoo dalagaa kiyya dalagachuu taheen ala wallah guyyaa tokko ilmaan miskiinaa yoo an keessallee hin kamiidhu taate rabbiin adagaa makiinaatiin gara na galchu adagaa makiinaatiin yoo an guyyaa tokko keessallee ka waan kana dubbadhu taate namni sin viidiyoo irratti argatan kanamma namni yoo na tumee na keessisan wanti inni jechuun jiru agartanii harka ol qabeetii warwaatee kakachuutti illee jira. Viidiyoo kana Jawaariin biraan nu gaa'e dheera kun biraan gennaan inshallah. Garuu amma waan isin ajaa'ibu keessa mee viidiyoo kana laala. Baratti ibiddan gubne yoo as gubbaratti ijoollee bolloodhaan ibidda ittiin nayyaana hin jirre si galee. Kaleessa ijoollee wolloo yoo an ibiddaan hin gubne yoo an akkanan taasifne yoo an laayivii kanarratti akkanan goone an saafii umarii miti jedhee an dhiiraayyuu miti jedhee kakatu ture jechuudha. Arraammoo badii takka keessaa kan qabu jedhee jechuudha. Laala namoonni keenya hedduun isaanii waan kaleessa hojjetan adda hin beekanii jechuudha. Yeroo hojjetan ammoo rakkoo wayinarra gaallee hin yaadan. Amma rakkoon keenya guddaan barbaaka kana yoo an badii kana dalage burseenaa yookaan seerri na gaafataa waan jedhan hin beekan. Haasofni isaan dhaasan kiiloo hagamii akka qabdullee hin beekanii jechuudha. Haasanii fixatanii dagatan. Amma saafii nammoo wanta isin ajaa'ibu keessa waan kalee haasa'isan inuu dagateeraayyuu akkuma haasa'ee waa dabarseeru haasama wayiitu akka lafaa qabu hin dagate jechuudha. Dhibbaan dhibbatti guutuun guututti dagate jechuudha. Haganatti uf wallaalaa ta'e namni jechuudha. Laala kaleessa akkasidhaa ture adda ammoo kakata jechuudha rabbiin lafa dha'e. Ajaa'iba guddi hedduu argitan namni warwaatu jira jechuudha. Jawweeni hojii isaallee milkeesseera. Itti jira qabsoon ajaa'iba waan hedduu nama gammachiisu jechuudha. Hayyee gara biraa osoo hin dabarre viidiyoo kana laallee kaane waan warri makkaatti jiru achi booda ammoo yaada qabu isin kenna. Laala. Kalma huduuda irratti dalagamu. Nuti hawaasni magaalaa Makkaa fi naannaa keenyatti ni balaaleffanna. Akka qeerroo Oromootitti akka maanguddoo Makkaatitti akka qarree Makkaatitti akka nabbaalee gocha diinii dalan sabni keenya waliin dalagaa jiru. Yoo rabbitti amantan sa'a kanarraa dhaabaa yookaan rabbi sinaa qabu
kanarraan deemu rabbi si haa qabu joorillee si haa qabu geerroolillee si haa qabu kan biyya jirullee si haa qabu kanumaaf balaaleffannaa keenya nuti walloo fageessine achi ufi dhiyeessine hin jennu oromoon takka baale ta'e diidaa ta'e wallagga ta'e harargee ta'e bakka keessaan qabnu akka qeerroo makkaatiitti akka manguddoo makkaatiitti waan kana balaaleffatu. Manguddoota biyya warra makkaan keessatti argaman jechuudha magaalaa makkaa keessa argan ilmaan oromooti jechuudha. Tokkummaa wal qabannee waan kana ni balaaleffanna akkasumallee yoo si waan kana dhiibne rabbi sinaa qabu qabaan jaawarillee sinaa qabdu jedhaniin Allahumma salli agartanii bire akkana qabsoon jawwee hojiitti hiikamtee bifa kanaan baha kana geetteetii jirti jechuudha. Jabeenyi namaa akkan nama jabaa qabaachuun waan gaariidha jechuudha. Waan laal namni kamuu dadhabe waan namni meeqa irraa haasee dadhabe guyyaa takka gabba'ee dhukkee irraa kaasuu jira. Likkii galchuu jira jechuudha. Ta Ameerikaa jirtullee fincaa fixataatti, ta Jaarmaan hin jirtu fincaa fixataatti, ta Dubaay hin jirtu fincaa fixataatti, ta biyya keessaallee akkasuma. Takkatti isii nagaan baatu. Haga xumuraatti viidiyoo kana faana bu'a. Garuu uummanni keenya kanurraa eegamu akkana. Uummanni keenya irraa eegamu akkana. Tokkummaa kana jechuudha. Maaliif yoo tokkoomne jennu waan kamuu ni moona. Jallataa keenya adamne qajeelaa keenya ni gargaarannaa jechuudha. Hayyee viidiyoo kana ilaalame amma. Yaa Jawaar Mohaammed waan takkaan si himaa dhageeffadhu obboleessoo. Nuti dalagataa biyyaa baane namni nama saamu ijoollee teessan tase koomandooti. Siigalee jallataa keessan qaceelchi baalagee keessan gorfadhu malee nuti gorfamaadha nuti ilmaan Harargeedha qulqulluudha jaalala namaa malee jibbaa namaa hin qabnuti. Miidhaa ilmaan namaarra yaadnu tokko hin qabu. Yakka suukanneessaa kan hojjennu hin qabnu ammoo laakiin yakka hojjetanii yakka nama naqan. Garuu laakiin haa isin tumanii haa isin hatanii dura tattaa ammoo gaafa isin isaan miitan an poostiin isin godha yoo jette tuni gandummaadha. Siigalee isin duruma tattaa isaan isin miidhanii haa isin hatanii si koomandoo yoo jette kuni na biratti hin fudhatamu dhugaa rabbii. Yoo isin deebitanii isaan miitan ani poostiin isin godha tarkaanfiin isin irra fudhadha jechuun bare haa isin miidhanii haa isin hatanii jechuudha bara. Yaanni kee annaa galee jira. Kijiba. Gurbaan haasa'u jiru kuni nuti ilmaan Harargee hojiidhaaf biyyaa baane lola hifeenu ijoollee keessatti lolaa maal fedhe beektanii gosummaa jalatti hirkachuu barbaadan malee Harargeen naalol jettees ergattillee hin jirtu takka Arsiin naalol jettees ergatte hin jirtu Walloon naalol jettees ergatte hin jirtu achiin badii dalatu hundu badiin kan keetumaa jechuun ufumaa itti gaafatamna garuu mucaan kun badii takka illee hin qabnu harka keessaan qabnu kan inni jedhee haasee kan ammoo viidiyoo isaa kana laala. Taama duruu ammoo guutuun keenya waliigallee gooreen bakka cina saantiima itti baasaree rabbiin guyyaa irraa kana Imbaapne bari siliitiin ergan hunje san kunoo gooticha Harargee hundaan dalagaa irraa bayyee jinni hundaan san nu gurmeessedhi san waan lafa dhaggeeffadha egaa jinni shayitaanaa dhaggeeffadhu gaarsiin tun boruus warra lubbuun jiru hayyee eega kana jinni shayitaanaa jedhee ragaa fitasaa kun jinni shayitaanaa mucaa kana agartanii kun wal biratti firoomsaadhaan agartanii sin jirtan gurbaa guyyaa duraa viidiyoo keessanii fide waliin jira awwaalle jettee keessaan haasoftu jechuudha nama jira awwaalle jedhanii keessaan haasasan isinii fideetin ture kunoo gurbaan bira jiru kuni jinni shayitaanaa san isa amma nuti lola hin feenu ijoolleen Harargee nagaa jedhu jechuudha maal barbaada akkas jedhee ammallee Harargeen najinaa dhaabata jedhee yaadate jechuudha maali jennaan ijoolleen Harargee uummanni Harargee uummata nagaati ati ammoo yakkamaadha uummanni Arsii uummata nagaati ati yakkamaadha kabadii dalagde uummanni Walloo uummata nagaati ati yakkamaadha kabadii dalagde si jechuu feena hayyee viidiyoo kana ilaalame. Boo Jawaar ani bara ilaalcha namaa jibba malee nama hin jibbu. Ijoollee tana bakka bakka kalima ammoo awaajii baasee ijoolleen kokkolettee qabamte. Jawaar kabbar nu abbo Jawaar abbo. Bara nama tokko namni gariin nama tokko jibbee dhugaa isaallee waliin jibba. Ta'uu hin qabdu ati. Nama tokko jibbuu hin qabdu ilaalcha isaa of ukkataa ta'e jibbi malee. Bakka achi loltan irra danda'ee jira dasna jedhee jira. Duraanan Jawaariin hin fedhu. Waallee jedheen hin beeku hin fedhullee. Walaakin hama culullee akka biloonii kanaa ta'e meeshaa asii bade kanneen argitanii matoora galchan baajaajitti galchan. Meeshaa si keessaa bade hama culullee maal taate? Meeshaan tokkichi walitti sin jiru hama culullee maal taate sila? Guyyatti viidiyoo sagal talayta. Awaaji mammootiin jawween baaseef laa hawla walaa quwwata la maali yaa aki? Ani maali hin taan? Ani yoo du'ellee ani ijoollee maan duutu du'aa sibicha du'aa jira yaa aki?
agartanii La fi hawla wala jirtan quwwata namni illa kuni namni jawwee dinqisiifachuu jiru sheekaa roobeeti sheekaa roobee jechuun nama akkaan jawaar hin jibbuu fi xiixa isaallee hin feene jawaar yoo jedhan jawaarii fi arsenaalii waliif fakkeessee gaaf tokko maal jedhu jawaarii fi arsenaal waancaa nyaattanii deeggartoonni jawaariitii fi akkasuma arsenaalii laga takkaan hin jedhe jechuudha walumaa qabee jechuudha garuu hadha gabbayeeti jawwee faarsuu jira jawaar addaati faarsiteef illee sadarkaa isaan dabalamu ati arrabsiteef illee sadarkaa isaa gadi hin bu'u garuu hadha eentu maaltu isa dubbise beektaa dhugaan jirtu sun inni jedhisee innaan dhugaa yoo afaan qabatan funyaanii nama yaatanii mire akkasi keessaa yaa'u jirti laal warri kaleessa jawwee arrabsaa ture hadha isaa ragaa bahuu jira jechuudha viidiyoo Ahmad cululee tokko suuf fide ammoo ajaa'ibtan akkanaa jedha likkii goote jedhee amma irraa soo jira warroota amma inni gadhiise kanarra jechuudha maaliif inni illee yakkamaa ta'ee yakki inni hojjete sun waan isa ilaalatteef iyyee maraataara malee akka wanta jawaar hojjetaa harku waan garii ta'e warrummaa yakka kana keessa qabullee hin beekaa jechuudha hayyee mee viidiyoo kana daawwadha. Dhugaadha gochi kun namoota dhuunfaadhaan raawwatame. Gocha namoota sanaa qofa godhamee ilaalamuun isarra jiraatu. Maqaa eenyuttuu qabsiifamuun isarra jiraatu. Godina kamiinuu bakka hin bu'an warri kana godhan. Saba kamiinuu bakka hin bu'an warri kana godhan. Of qofa bakka bu'uu jara qofatutti ittiin gaafatamuun isarra jiraatu. Kun immoo nafu akkasitti ilmoo namaarra wanta akkasii raawwatamee hin hafu. Yoo ni dhiifnellee Rabbiin dhiisu kana. Waan Rabbis jibbuudha wanti raawwatame kun. Yakka guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Gaafa kana arginu rafneen bulle. Namni kana argee fayyaa waan bule natti fakkaata. Eenyuun keessanu? Kanaaf gochi akkasii kun daddabalameera. Waggaa afuraffaadha barana yeroo raawwatamu. Waggaadhaan yeroo eeggatee ka'a. Maqaa godina tokko kan maqaa iddoo tokko dhahachuu danda'a garuu waggaa isaa eeggatee wanti kun raawwatama. Wanti kun kan raawwatamu immoo cal jedhameeti miti. Waan fiixaan baasuudhaaf hawwame yookaan bu'aa kana keessaa argachuudhaaf barbaadame an bu'aa akkamiis akka ta'u kana gochuudhaan maaluu galma akkamii bakkaan gahuudhaaf akka raawwatamu wanta akkasii waan namaan galle dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf uummata keenya irraa wanti eegamu sagalee tokko wanta kana abaaru wanta kana dura dhaabbachuu namoota kana irratti immoo qooda fudhatan beekumsaan haa ta'u wallaalumaan haa ta'u dabarsanii saaxiluu dabarsanii kennuu akka sirraa waan kanarraa gochuu barbaachisaa. Gochi kun dabalamuu hin qabu yoo ta'e namoonni kanarratti qooda fudhatan kun badii raawwatamaniif badii raawwatan kanaaf itti gaafatamuutu isaanirra jiraata. Kanarratti shakkii tokko malee qaamoliin kana keessatti wanti kun nu qaanesseera nu salphiseera mataa nu cabseera. Waan hadhaa akkasii arginee hin beeknu jedhee uummanni keenya hawaasni keenya socho'uu jalqabee jira. Sochiin kun waan yeroo tokko mul'atee dhaamu ta'uun isarra hin jiraatu. Hamma fiixa bahutti embasiin Itoophiyaa konsilaan keenya jiddaan jiru mootummaan keenya mootummaan Itoophiyaa waan kana irratti hadheeffannaadhaan hojjeta kana irratti shakkii tokko qabaachuun isarra hin jiraatu. Kun garuu fiixa bahuu kan danda'u yoo garaarraa qulqullummaadhaan waan kana irratti jibba naasuu nutti dhaga'ame kana Itoophiyaa guddaadha. Imbaasii Suudii jirtu ta magaalaa Riyaaditti argamtu irratti argameeti haasaa taasisee akkanatti lafa kaa'ee jechuudha. Yakkamaan tokko yoo badii dalage gosa irraa bakka hin bu'u yookaan gosti isa irraa bakka hin buutuu jedha. Maal jechuudha ufumaa badii qabdi jedha. Badii saniif ammoo isuma itti gaafatamu. Dhugaadha kana kana jedhu arrollee. Yakkamaan tokko gabbayee badii dalage taanaan badii ni dalageef eentu gaafatamuu qaba isuma badii dalageessatti itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jenna. Sababbii isaa maalidha? Gosti isa ergattee abbaafaati isa ergattee badiin dalanne waan ta'eef badii isaa mataa isaatiin itti gaafatamuun waan akkaan bareedaa fi gaariidha jechuudha. Poostii kana ammoo Jawaartu maxxanse. Dubbiin jirtullee tanu garuu ammoo bakki jiru dubbii tana gara jaarsummaatti harkisuudhaaf warri yaadanii jiran. Jaarsummaan hin jiru bakka jaarsummaa dabarteeti dubbiin. Bara dheengaddaa waggoota hedduu jaarsummaan haasama ture amma jawween qabsoo isaatti ka'eera haga inni bakka itti godhutti harka dhawufnee faana deemnee iyyaafannoo kenninee fi waan beenu jawwee gargaaruun hedduu gaariidha isin jechuu fidheeti. Sirritti wal dhageeffataa waan beenu eeruu kennaa fi jala bu'uun akkaan gaariidha. Hayyemee viidiyoo akkaan ajaa'ibtan ilaala. Na kolfisiste viidiyoon tun amma. Addannaa Jawaar Mohammed irra godhe kana achaa doorsifni Raayimuu kana irratti gaggeeffame.
qabamee anillee achi deemee saaraa keessa jira jechuudha. Si galee viidiyoo bara 2024 fuudhee miidiyaa gubbaa fidee jibba naaf qabu dhimma dhuunfaa naaf qabaatee miidiyaa gubbaatti tanaa wal qabsiisee himate jechuudha. Si galee dhugaadhaan hin qabama nis ni hidhama fadhu haatu fadhu haa jiraadhu an qabamus biyyatti hin gala biyyaa nama naaree hin jiru akka isaatitti biyya abbaa kiyyatti hin gala. Si galee aduu tana fakkaatu keessan taa'u jiru jechuudha amman tana. Nin qabama itti gabbuutiin asfaaltii irra bu'ee deema. Si galee jiraadhee qabamu ajalaa nin gala biyya abbaa kiyyatti. Shabakaan naaf dalagaan jiru saara keessa jira shabaka irra deebi'ee inshallah walitti deebina qabamee. Gurbaan kun ijoollee Harargeeti. Eenyu carca jedhee ka maqaa miidiyaa isaa fayyadamu sanii maqaa isaa inni gadhee maali carcaa jira isaa san jechuudha gurbaan kun. Maal jechuun jira Jawaar dhimma dhuunfaa irraa qabuu fi posti na godhee jedhe. Jawaar isa beeka dhalachuu isaatu hin beeku jechuudha. Nama ajaa'iba namni tokko astaasabii isaa si ajaa'iba. Nama dhalachuu isaatu hin beekne Jawaar si miti warroota kaawwanuu hedduu isaa hin beeku. Garuu ammoo dhalachuu keetu hin beeku. Yakkamaa ta'uu kan kee ammoo ragaan malee gas hin baasu. Waara dhaabbateeti malee akkanumatti lafaa keessa irraa naasa'u jechuudha. Badii dalagde ammoo aamin jedhi fudhu. Waa takka takaraakkaruu istee badii qabduuf aasaa lubbuu si kaffallaan kaffaluu qabda jechuudha. Maaliif? Namaan madhettee hin dalanne waan ta'eef ofii itti baatee dalatte ofumaa itti baatee fudhattee jala dhaabbachuu qabda jechuudha. Akkas yakka qanii daladdu waan namaan hin mari'anneef guyyaa ammoo yakka keetiif qabamte ammoo gosa keessatti hin booyinii jechuudha. Gosa kan keessatti hin booyin. Akkas hayyee viidiyoo barreeffama Jawaarii kana laallee dhaamsa xumuraa walii dhaabneeti wal gaggeessina. Barreeffama Jawwee kana laalame. Barreeffama dubbistanii tan jedheetii yaada. Barreeffama kanarratti Jawween maal jedhee namoota qabaman tokkoon ooyiruu hin kenninaa. Sababbiin isaa ammoo namoota isaanii walitti hariiroo qaban nama isaanii dawwaluuf isaan ittiin dawwalan nama yakka kanaa waliin raawwatan karaa lakkoofsa bilbilaa achi keessaa fudhachuudhaan lookeeshinii isaatiin argachuu ni dandeenya. Akkasumallee namni sun akka dhiyaatu taasifnee qabachuu dandeenya jedha. Kunis mala bareedaan wal dhageeffachuun gaariidha. Oromoo keessatti ammoo zaalimni takka Oromoo kutaa kamuu bakka hin buutu. Yeroo hojjettu ammoo nama tokkoonuu hin mari'anne waan taateef yeroo qabamtullee nama tokkoonis itti gaafatamummaa fudhattu jechuudha. Matama ofiitii itti gaafatamummaa fudhachuu danda'u qabdi. Akkana Jawween addas labsii inni baase icciitii jidduu keenya jiru akka nuti dabarsinee nama biraatiif hin kennine. Nama qabamellee akka nuti hin baasnee kennitii jira. Ammallee kana beekuu qabdanii viidiyoo biraa wantoota nama dinqisiisan waan yeroo waliin qabatee deemaa eentu akka qabamee fi eentu akka gadhiifame eentu akka to'atamuu deemu isin biraan gahaa jechuudha. Garuu ebeelu warroota maqaa isaa dhahamee amma qabameera jedhanii yaadan. Fakkeenyaaf nama akka Kuullee, Muzammil, Gurbaa Usmee jedhan namoota hedduu warroonni akkasii irraa samuun jira. Wanti irraa cadhiseef ammoo maali? Wanta dhugaa ta'e qabatama ta'ee isaan gabbaa'e. Jawween ebeluuf ebelu qabaman jedhee yoo inni gabbaase yookaan maddi dhugaa tokko yoo gabbaase malee isin biraa hin gahu jechuudha. Waan dhugaa waan arge fuudhee isin biraan gahu jira. Kana boodallee isin biraan ga'a. Odeeffannoo dhaqqabe kamuu walitti qabee isiniin dhaqqaba. Mana kanaaf sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Hamzaa miidiyaan filannoo keessan haa ta'u jajjabeessa guddisallee isiniin jedha. Inshaallah haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagahaan dhaqaba.